Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu qaqqaaliiwwan ilmaarumaa addunyaa kana irratti argamtan meeqam jirtan jireenyi badhaadha alhamdulillah na biraa wanti hundi bareeddu alhamdulillah. Mee isin akkam har'a gaa furmaata bareedaa takka isiniif fudhadhee dhufe dhugaa furmaata bareedaa itti gammaddan anillee itti gammadeetiin jechuun na gammachiisee isiniif illee waan nama gammachiise takka beeyte ka obboleessa ofiitiin illee akkasuma namoota oo gammachiisan rabbi illee hin jaallata jechuudha namni illee hin jaallata kanaaf waan na gammachiise takkan isiniif heruu boqooduu barbaade innis namoota YouTube channel hariya akka kan banattan ni wajjin rakkataa jirtaniif furmaata bareedaa takka isiniif fudhadheetiin dhufee jira haga xumuraatti isin na hordofuu qofa jechuudha qaama qalbiidhaan na hordofaa inshaallah namoota akkasuma wanna YouTube channel jechuudha subscribing isiniif ol deemuu didee jechuudha wajjin rakkataa jirtan jechuudha kanaaf maftee bareedaa kan hin ta'a jedhee anillee itti fayyadametti gammade isiniif fudhadhee dhufeetiin jira haga xumuraatti na hordofaa. Egaa akkasuma namoonni immoo haga irraatti jechuudha YouTube channel kiyyaaf hariya taatan kottaa itti sinaaf fereen jira homaa takka isinirraa hin irratutti as keessa seena YouTube keessan keessa seenuudhaan bakka kanatti jechuudha abuliinaa tuub jedha barreessaa abuliinaa tuub abu haala kanaan yeroo barreessitan jechuudha isinii dhufa inshaallah xiqqeeshoo neetworkii kootu dadhabaadha. Hayyeegaa kunoo iddoo kanatti jechuudha sarchi bakka jettu kanatti abuliinaa tuub jettanii barreessitan haala kanaan jechuudha ni barreessitanii qubee haala kanaan abuliinaa tuub yoo jettan jalqaboona kan jiru kana piroofaayilii kiyya kana isinii fida san booda bakka diimtuu kanatti kilik gochuudhaan sabskiraayib gootanii achuma akkasuma mallattoo alaarmii jechuudha mallattoon alaarmii yeroo dhufte isirratti illee kilik gootanii viidiyooleen an hojjedhu dhufee isinirra baa yeroo irraa viidiyoo hedduun hojjetaa jira. Kanaafuu viidiyooleen an hojjedhu hundumti isaa akka dhufee isiniif ba'u irratti kilik godhaa jechuudha. Egaan kallattiidhaan amma gara barnootaatti yeroon achi isin dabarsu jechuudha barnootichi ani furmaata bareedaadha jedhetti gammadaa jiru innis namoota chaanaalii keessan ol isinii deemuu didee fakkeenyaaf yeroo ammaa kana keessatti jechuudha namoota liivii irra ba'anii namas arrabsuus ta'e nama faarsuudhaan waan adda addaa dubbatantu yeroo ammaa kana xiqqoosii subscribes ta'e wantoota garaagaraa argata jechuudha namoonni hojii hojjetan miskiinonni akka kootii kun waan argatan namni yaadatu hin jiru kanaaf dirqama Facebook irra baatee nama arrabsuus ta'e nama faarsuun uumaas hin barbaachisu subscribe argachuudhaaf jechuudha karaa salphaadhaan subscribe argachuu hin dandeenye wanni hin danda'amne takka illee hin jiru haga xumuraatti na hordofaa. Egaan dirqama Telegram si barbaachisaa dirqama Telegramni namni yeroo ammaa Facebook fi channel YouTube banatee Telegram dhabee jira jedhee yaadu kanaafuu Telegram keessan keessatti waa hedduu argattan yeroo ammaa kana keessa jechuudha. Mee isin haa agarsiisu. Obboleeyyan kiyya kunneen jechuudha furmaata ani isinii qabadhee dhufe sanidha. Innis maali yoo kan jettan ta'e kun guruupiidha. Guruupiin kun kan maaliiti namoonni garaagaraa as keessatti argamu. Dawlaan kamuu biyyoota kamiyyuu as keessatti argatte jechuudha. Araba jedhi, Faranji jedhi, Hindi jedhi, Itoophiyaa, Oromoo, Abasha hunda as keessatti argatta. Guruupiin kun tokko lamaa miti. Guruupii 20 ol ta'an jechuudha. Isaan kunis maalidha? Subscribe wal gochuudha. Homaa takkaa miti. As keessa seentee ati kana keessa galbooftee jechuudha. San booda yeroo gabaabduu keessatti dhugaan isiniin jedha arguuf teessanii namoonni akka kiyya rakkataa jirtan itti fayyadamaa yeroo gabaabduu keessatti furmaata bareedaa isinii ta'a jechuudha. Guruupiin kun egaa ni seentan fakkeenyaaf tokko fakkeenyaa isin agarsiisu amma haguman amma isiniin dubbataa jiru keessatti kunoo nama 400 oli jechuudha kan seenee jiru. Akkasuma kana qofaa miti yuutuuboota guruupota gurguddaa jiran jechuudha. Kunneen hundi isaaniitu gurguddaadha. Namoota haga kuma tokko haga kuma 10 kan taantu keessatti argamu. Kanaaf inni daqiiqaa tokko sekoondii tokkoof hin dhaabbatu. Isin yoo hojii godhattanii yeroo qabaattan sa'aatii 24 keessatti haga barbaaddan namoota hedduudhaan subscribe walii gochuu dandeessanii jechuudha. Karaan isaas karaa kamiyyuu kan jettan ta'ee ani guruupii kana akkamitti argannaa jechuun keessan hin oolu. Isiniifan ibsa akkamitti akka argattan hunda isaa isiniifan kaa'a ka tartiiba isaa hunda isiniifan kaa'a jechuudha. Isin na hordofaa haga xumuraatti qofa na hordofaa.
inni gaa jalqaba irratti kanan isin himu isin agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf nam as keessa seentanii ani linkii guruupota kanaa isiniifin kaa chaanaala kan koo jala jechuudha. Linkii sana tuquudhaan jechuudha. Linkii amma fakkeenyaaf kana hunda isiniif achi jalatti isiniif kaa'ee hin danda'u. Linkii 20 olii ani linkii guruupii gurguddaadha kanan jedhee itti amadee keessaa baasee haga linkii 5 chaanaala kiyya jalatti isiniif hin maxxansa. Linkii sana linkii takkichaa yoo tuqxan kallattiidhaan guruupii tokko keessa isin fida. Yoggaa isin fidee enjoy gochuudhaan keessa galmooftan. Ammallee guruupii linkii lammataa yoggaa tuqxan guruupii lammataa. Linkii sadaffaa yoggaa tuqxan guruupii sadaffaa. Isin dhaqxanii enjoy gootan itti galmooftan. Achirratti maal gootan linkii keessa maxxansitan jechuudha. Erga enjoy gootanii kaatanii bakka isinii fida. Erga enjoy gootanii kunoo bakka miseejii barreessisin jedha. Yookaan ati homaa wanta ati barreessitu hin jiru asirratti linkuma kee maxxansita fakkeenyaa isin agarsiisa. Kun linkii kooti amma sending godha jechuudha. Sending godha achi booda maal godhan jarri linkii kana bira profiiliin kiyya akka kan gurbaa kanaatti asin ni ba'a. Bakka profiilii kiyya tuquudhaan hin dhufanii jechuudha karaa keessootiin. Amma fakkeenyaa isin agarsiisa mucaa kana mee amma isaan subscribe mucaa kana walii gochuu barbaadeetiin jira. Akkanatti seenaa jechuudha. Iddoo kana naa fida. Haala kana yeroo naa fide iddoo kanan tuqaa jechuudha. Achi booda mucaa kanaan subscribe wal goonee jirra. Waliif erginee jirra illeen anillee linkii ergeef innillee naa ergee subscribe walii goonee jirra jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun jechuudha. Mee kan namoota amma dura subscribe waliin godhiniin isin agarsiisa. Amma kana amma dura bakka qullaa naa fide walii subscribe waliif hin goone jechuudha. Kanaafuu iddoo kan tuquudhaan gara inboxiitii walii ergina jechuudha. Maaliin jedhan sub subscribe na godhe ani subscribe si godha jedheetiin senditti godha. Kunoo online irra akkuma jirtu agartan online irra jira namni kun jechuudha. Yoggaan godheef innillee naaf erga jechuudha. Innillee naaf erga ogguma san naaf erga achi booda linkii isaa yeroo inni naa ergee linkii isaa viidiyoo isaa tuquudhaan yuutuubii isaa keessa seeneetiin viidiyoo daqiiqaa lamaan hin daawwadhaaf jechuudha. Daqiiqaa lama dirqama. Daqiiqaa lama ta'uu qaba. Sanaa gadi ta'u hin ta'u. Maaliif daqiiqaa fakkeenyaaf ati argadhe jettee sekoondii 5 sekoondii 10 ilaalteetuma subscribe gootee like gootee screenshot gootee itti erginaan ol siif hin deemu jechuudha. Ol deemullee gadi qannasee bula yerootti borkaatu. Kanaafuu dirqama amanamummaadhaan daqiiqaa lama ilaaluu qabda nama kanaaf jechuudha. Innilleen akkasumatti daqiiqaa lama kan isaallee innillee yoo si ilaaluu baate ati dirqama kee bahi daqiiqaa lama ilaali. Daqiiqaa tokko ol haga daqiiqaa lama ilaalee achi booda laayikii kee subscribe kee godhiiti screenshot isii jettu jechuudha. Fakkeenyaaf screenshot asuma jirti asirratti arganna kunoo isii kana jechuudha. Isii kana irratti screenshot goonee akkana goonee ta'u itti erginaa jechuudha nama kanatti. Haala kanaan subscribe keenya sirriitti ol deemuu danda'a. Kanaafuu kun furmaata bareedaadha. Anilleen itti fayyadamee itti gammadeeti. Kanaafan isiniif fide namoonni akka kiyya rakkataa jirtan itti gammadu jedheetiin amanaa. Kanaaf egaa haala kamiin guruupii kana argannaa jechuun keessaniin oolu guruupii kana akkuma reefu isiniif hime linkii isaa as jalatti isinii maxxansa chaanaala koo jechuudha. yuutuubii kee jala galtanii ta'u linkii tuquudhaan yuutuubii kee jala galtanii achi booda qasdii xiyya xiqqishoo gara mirgaatiin jirtu tuquudhaan gadi seentanii jechuudha. Fakkeenya isin agarsiisa. Amma fakkeenyaaf kana haa jedhu isin agarsiisa. Ayyee obboleeyyan kiyya amma fakkeenyaaf jechuudha iddoo kana niin tuqa. Amma fakkeenyaaf pileen godha viidiyoo koo kana fakkeenyaaf iddoo kamitti argattan seetan qasdii kana tuutan jechuudha. Qasdii akkanaa kana tuutan viidiyoon amma waraabaa jiru kana yeroo laaltan qasdii kana tuutanii jechuudha. Qasdii kana jala gadoo kanan isinii maxxansa. Wanni linkii guruupiilee kanaa jechuudha. Haga linkii 5 irraan gadee kanattiin isinii maxxansaa. Isin ammoo linkii kana tuquudhaan deemtanii itti dhimma baatanii jechuudha. Akkasumas yogguma sana ammoo viidiyoo kiyya like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Egaan barnoonni kun barnoota haalaan bareedduu namoonni akka kiyya
chaanala peejii haaraa banattanii rakkataa jirtan baay'ee tokko furmaata isiniif ta'a jedheetiin amanaa. Egaan kan guyyaa hadhaatiif ani isiniif qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Inshaallah viidiyoo biraatis hojjetaan jira, walitti deebina. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.